Magaalaan Oromoo durii Madagaskar jedhamtu amma maqaa eenyu jedhamuun waamamaa jirti? Filannoo keessa naaf galchi. Magaalaa guddoo filannoo keessa gashu? Bishooftuu, Adaamaa, Finfinnee, Amboo. Bishooftuu. Oh my God! Wow! Magaalaan guddoo Bishooftuu jedhamee waamamaa jirti jechuudha. Hayya. Ayyee. Osoo jaalalli bifa qabaate maal fakkaata jettee yaadda? Qayyii wayinatti fakkaata. Isti fakkaata jechuudha tuubii fakkaata. Sirba afaan Oromoo yeroo jalqabaaf kan sirbe eenyu? Sirba afaan Oromoo yeroo jalqabaaf kan sirbe eenyu? Beeku. Beektu? Ishi magaalaan guddoo Oromiyaa yeroo ammaa eessadha? Finfinnee. Atileet Kadir Martuu Olompikii biyya eessaatti kan inni fiigee injifatee madaaliyaa warqee fudhate? Kadir Martuu atileetii ture moo? Eessadha si gaafachuutti jiraami? Beeku. Filannoo keessa si gashu? Hayya. Tookiyoo, Ingilizii, Ameerikaa, Jaapaanii. Ameerikaa. Ameerikaatti fudhate? Ayyee. Gaaffii isa dhumaa tokko si gaafadha. Yeroo jalqabaaf gaafa dhungatte yookaan dhungatamte miira akkamitti dhaga'ame? Miira naasuu. Magaalaan Oromoo durii Madagaskar jedhamtu amma maqaa eenyu jedhamuun waamamaa jirti? Magaalaa Finfinnee. Oh my God! Wow! Atileet Kadir Martuu biyya kamitti fiigee madaaliyaa warqee fudhate? Kadir Martuu weellisaadha nan beeka malee atileetiin hin beeku. Xarreen shubbisaa aadaa Oromoo godina kamiiti? Hin beeku. Magaalaan guddoo Oromoo durii Madagaskar jedhamtu yeroo ammaa maqaa eenyu jedhamuun waamamaa jirti? Maqaa Yesuus. Magaalaan durii Oromoo. Magaalaan guddoo Oromoo durii Madagaskar jedhamtee waamamtu amma maqaa eenyu jedhamuun waamamutti jirti? Madagaskar magaalaa guddoo Oromiyaan turreessi. Dhibbaa dhibba amantaa? Nana malee. Sirba keenya finnee qalloo koo deemnee qabdoo teenyaa jedha Abbabee Bashuu sirba isaa keessatti. Qabdoon sun maal mee? Qabdoo. Qabdoon lukkuu waan natti fakkaata. No! God, please, no! 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 Sirba keenya finnee dhukkuba teenyaa jedhamee sirbamaa? Hin beekne garuu qabdoon beekon. Qabdoon beektu? Ayyee. Gaaffii biraatti hin darba. Yuunivarsiitii jechuun afaan Oromoo maali? Hin qabu afaan Oromoodhaan. Atileet Kadir Martuu biyya kamitti fiigee madaaliyaa warqee fudhate? Kadir Martuu atileetii ta'uu isaallee hin beekoni. Weellisaa ta'uu isaa qofan beeka. Kadir Martuu weellisaatti beektaa? Weellisaatti hin beekan. Sure? I'm sure. Yeroo abbaan manaa hojiidhaa dhufu maal faa gootee eeguu qabdi jettee yaadda? Haati manaa yeroo abbaan manaa hojiidhaa dhufu dhiqatteema qophooftee eeguu qabdi. Jechuun haati manaa abbaa manaaf kan kennitu yaa dhiqatteema qophooftee eeguu qabdi galgala gala waan ta'eef. Gaafa dhungatte miira akkamitti dhaga'ame? Gadheen beekon. Oh my God! Wow! Xarreen shubbisaa aadaa Oromoo godina kamiiti? Maaltu mees? Xarreen shubbisaa aadaa Oromoo godina kamiiti? Xarreen shubbisaa hin beekoni. Xarree waan jedhamu hin beeku. Magaalaan Oromoo durii Madagaskar jedhamuun waamamtu amma maal maqaa eenyu jedhamtee moggaafamtee waamamaa jirti? Madagaskar. Kan hin beeku. Filannoo keessa si gashu? Bishooftuu, Adaamaa, Finfinnee, Amboo as keessaati magaalaan dur maqaan ishee Madagaskar jedhamtee waamamaa turte. Beeku. Jechuun hin turre moo hin beektu? Hin turre. Madagaskar kan jedhamu hin turre.
Abbabee bashuu sirba isaa keessatti jechuun jechachi keessaa fuunedha. Sirba keenya finnee qalloo koo deemnee qabdoo teenyaa jedhe. Qabdoon maali? Qabdoo jechuun akka aadaa Oromoo keessatti irra caalaa yeroo naannaa masqalaa faanatti fakkaata. Qarree fi qeerroon tokko yookaan jaalalleewwan naxalaa jala yookaan waa uffatanii kan isaan wal dhungatan. Yuunivarsiitii jechuun afaan Oromoon maal jechuudha? Yuunivarsiitii. Namoonni baay'ee yuunivarsiitii madhanii waamu. Maqaa waliigalaa isaati immoo afaan Oromoon yuunivarsiitii jechuun maal jechuudha? Ani hin beeku garuu yeroo tokko tokko yuunivarsiitiin jira yookaan mooraan jira. Haati manaa yeroo abbaan manaa iddoo hojiitis haa ta'u bakka hojiitti galgala haati manaa maal gootee eeguu qabdi abbaa manaa jedhaan maal fa'aa qophooftee heddii jedhaan yeroo iddoo biraatiif ture inni dhufu maal fa'aa qophooftee heddii haati manaa. Hirmaata qopheessitee kenniin. Kan bira. Biraan qofishee. Yaa of qaqqabde. Maalidhaama wantoota qophaa'an caalaatti amma fakkeenyaaf haati manaa uffata ishee seeraan utuu hin ta'iin ofishee of qabu dhistee nyaata qofee qopheessitee appitaayitii nama sanaa banamuu dhiisuu danda'a. Sirba Abbabee Bashuu keessatti sirba keenya finnee qalloo koo deemnee qabdoo teenyaa jedha. Qabdoon sun maali? Qabdoo jechuun duratti shamarri tokkoo fi dhiirri tokko bakka taphataa turanii bakka yooni intinii mataatti godhatanii bakka ta'anii wal wajjin taphatanii jechuudha kophaatti ba'anii. Tapha akkamii taphatu? Tapha jaalalaa. Jechuun qabdoon sun maalidha? Tapha jaalalaa tun qabdoon sun maal jette? Qabdoo taa'uu jechuun lama ta'anii wal faana kophaatti ba'anii taa'uu jechuudha. Another one. Yuunivarsiitii jechuun afaan Oromoon maal jechuudha? Yuunivarsiitii. V afaan Oromootu ergifata gatii ta'eef B'dha. V kan ergifataat kanaaf yuunivarsiitii jedhamee waamama. Afaan Oromoo yeroo jalqabaaf eenyu sirbe? Sirba afaan Oromoo Alii Birraa. Xarreen shubbisaa aadaa Oromoo godina kamiiti? Xarree. Xarree. Ishii sana gaafadha. Anaan beeku. Atileet Kadir Martuu Olompikii biyya kamitti fiigee madaaliyaa warqee fudhate? Biyya Oromiyaatti. Gaaffiin kiyya jalqabaa maal jedha seeti? Magaalaan Oromoo durii Madagaskar jedhamtu amma eenyu jedhamuun waamamtii jedha. Magaalaa durii? Magaalaan Oromiyaa keessatti argamti. Magaalaan suni Madagaskar jedhamuun waamamti duri. Amma eenyu jedhamuun waamamti? Madagaskar kan jedhamtu dhaga'een beeku. Eenyu jedhamuu dandeessi? Filannoo keessa si geessu? Eeyyeen. Bishooftuu, Adaamaa, Amboo, Finfinnee. Eshi Bishooftuu. Xarreen shubbisaa aadaa Oromoo godina kamiitii jedha? Xarree. Eenyu ta'uu danda'a? Filannoo qaba? Filannoo hin qabu inni kun. Ishee Bakka duwwaa guutii. Xarree. Karrayyuu ta'uu danda'a. Abbabee Bashuu sirba keenya finnee qalloo koo deemnee qabdoo teenyaa jedha. Sirba kana dhageessee beektaa jedhee yaada. Sirba keenya finnee qalloo koo deemnee qabdoo teenyaa jedha. Qabdoon sun maali? Deemnee qabdoo teenyaa? Meerra deebii? Sirba keenya finnee qalloo koo deemnee qabdoo teenyaa jechuun durii yeroo sirbanii raatanii haqanii taa'u. Qabdoo sanadha. Qabdoon sun maalidhame? Yoona waan dhugamu yookaan nyaatamu. No! God, please, no! 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 Mana yeroo abbaan warraa bakka diidaa dhufu, bakka biraatii dhufu, iddoo biraa turee dhufu maal fa'aa qophooftee eeguu qabdii jedha. Nyaata gaarii qopheessitee eegdi. Kanaan achi maal ta'uu danda'a? Kan biraa. Nyaatuma bicha qophoofsitee Ofiisiin qopheessiti. qopheessuu jechuun? Jechuun yeroo baay'ee wal fagaatanii waan ta'aniif haala duriirraa adda ta'een
isa argachuuf jechuudha. Reedii taatee taa'uu qabdi jechuudha. Maaliif? Akka jechaartu takka saayee gaaffii qonni biraan osoo jaalalli bifa qabaate maal fakkaata? Halluusaa? Jaalallitu bifa qabaate lubbuu qaatu qabaate jaalalli maal fakkaata? Maalitti fakkeessitu? Ana. Maal jechuudha? Ana bifa yoo qabaate ana fakkaachuu danda'a. Barsi jechuun afaan Oromoon maal jechuudha jedha? Maal ta'uu danda'a? Dhaabbata daayirektii hin qabu jecha natti fakkaata garuu dhaabbata guddaa. Qaba dhungatte yookaan dhungatamte miira akkamiitu sitti dhaga'amee jedha? Miira maal jedhama? Miira yaw gaarii ta'uu danda'a. Do it! Just